Amala badaa fayyummaa fi bareedummaa hidhii keenyaa balleessuu danda'an 3. Inni tokkoffaan sigaaraa aarsuudha. Sigaaraan of keessaa keemikaalota garaagaraa waan qabuuf keemikaalonni kunniin immoo yeroo dheeraan booda hidhii keenya gurraachessuu, quncisuu akkasumas immoo balleessuu danda'u. Inni lammaffaan immoo namoota yeroo baay'ee hidhii isaanii arraaban keessumattuu immoo daa'imoota irratti yeroo baay'ee wanta kana ni mul'ata. Kunis keemikaalli hancuufa keenya keessa jiru yeroo dheeraan booda wantoota akka alarjiikii fakkaatan naannoo afaan irratti wanta akka diimaa wayii fiduu danda'a. Inni sadaffaan immoo ifa aduuti. Akkuma fuulli namaa yeroo dheeraa booda aduudhaan baduu danda'utti hidhiin namaas yeroo dheeraa booda aduudhaan yoo miidhame jijjiirama garaagaraa agarsiisuu danda'a. Kanaaf jecha chaappistikoonni garaagaraa kan of keessaa sanskiriin qaban yookaan immoo sun protection factor kan of keessaa qaban jiru. Isaan fayyadamuudhaan yeroo dheeraan booda hidhiin keenya akka aduudhaan hin miidhamne gochuun ni danda'ama. Viidiyoo kanarraa barumsa argatanii yoo jiraattan firoottan keessanii fi hiriyoota keessaniif sheer godhaa.